Yo sagalee keenya mul'atu baatonni magaalaan keenya hunduu boo'icha qabsaa'aa keenyaaf arraba keenyaaf wabii mirga Oromootiif isaafis nuti gadda qabna gadda keenya haalli itti baafannu nu muslima kiristaana odoo hin jedhin gidduu kanatti wanti argamneef hundi keenya hoo gadda keenya dirqama keenya bahuudhaaf asitti argamne waan ta'eef hooggantoonnis hoogganamtoonnis nu hundi keenya yeroo tokko obboleessa keenya kana Rabbi haa araaramu haa jennu. Akkas harka qabaa Rabbii keessatti yaa Rabbi nu araarame. Yaa Rabbi nu araarame. Amiin. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Jannatatti yaa Rabbi nu simadhu. Amiin. Hamtuu isaa irra nu dabriifi. Amiin. Cimtuu isaa nu qeebaliifi. Amiin. Ati garaa bal'attaa gara bal'ina keetii yaa Rabbi nu araarame. Amiin. Oleyyan isaa, aanaa isaa, haadha isaa, haadha warra isaa, maatii isaa, jaalattoota isaa, hiriyoota isaa, hunda isaanii Rabbi sabrii bareedduu haa kennu. Hundinuu bakka kana kan qabnu obboleeyyan kiyya. Iddoo baruu hundi keenya itti deemaa jirru kana keessatti obboleessa keenya bifa gaarii kanaan yoo beekessine warri isa simatu immoo akkana jennee of duratti yaaduun dirqama keenya waan ta'eef kan dhagaa ilma Oromoo kabajamaa qabsaayaa Nuuroo Muhammad Goobanaa yoo dhabnillee hiriyoota isaa kumaatamaan kan lakkaa'amu qabna qabdi Oromiyaan qabdi Itoophiyaa. Yoo isa kana karatti nu harkaa fudhate geegessinu isaanan hafte ijoollee coccollee akkasumatti jaalannu ta fuuldura keenya jirtu weelliftoota ciccimtuu seenaa seenessituu Oromoo fi Oromiyaati biyyattii of duratti ilaaluun dirqama keenya jenna. Maaliif jennaan Oromoon mallaqa tokko qabdi. Oromoon kataree dhiiga bootti hajiruuf bishaan hin areertu wanta jedhutu jira. Isa daree hoytaboonni hiriyoota isaa ijoollee seenessitoota tana yaa Rabbii lubbuu nuu kaahii jechuu qabna jedhee. Eegan kana jedhee Rabbis kadhataa ofiis wal jabeessaa wal ijaaraa tokkummaa afaanii osoo hin taane akkuma qabu akkana irratti Kanaaf
qabsoon ilma kiyya kabajamaa akka gara fuula rabbii deeme kana odoo amantaan hin daangessin qabsoo saqaatiif qabsoo saphoonaa ta'utu nama kan hunda amantoota jiru hunda bifa hirmaatan asitti akka argaman kan godhe adeemsa kaayyoo karoora sabboonummaa amala isaati sadarkaa kana kan bahuu dandeenyu. Dhugaa dubbachuudhaaf jiruu turuu fi sanuu turri garaa jedha Oromoon. Hunda dura tokkummaa keenya yoo ijaarree fi yoo keessa keenya wal hubanne amantaan nun diigu, amantaan nun qoodu, amantaan hin qoodamu. Saba bal'aa saba guddaa kana bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin nutti dhufanii nu foon tokko amantaan garagara ta'uu danda'a. Fo'ummaan keenya addaan bahuu hin danda'u. Abbaan amantaa isaa akka barbaadetti deeggarfachuun yaada isaa ta'ee garuu fo'ummaa keenya, hirummaa keenya, sabummaa keenya, hawaasummaa keenya jidduu galanii diiguudhaaf yaaluu shar'iin kennallee hin eeyyamu. Kanaaf nuti akka Oromootitti tokko jechuu qofa dhiifneetu akki Oromootti tokko taanee achi booda akka biyyattiitti tokko taanee biyya keenya isa. Kana jechuun koo nagaaf qabsoofna, waliin qabsoofna, walitti hin qabsoofnu, waliin qabsoofna. Qaama jidduu keenya seenee nu diiguudhaaf deemu humna tokkoon, afaan tokkoon Rabbi si haa qajeelchu jennee kadhannaa. Egaa obboleeyyan kiyyaa shari'aan keenyas kan itti ajaju tokkummaadhaa, wal danda'uudhaa, wal jaalachuudhaa, wal kabajuudhaa. Amantaan hundinuu itti yaamu isuma kana wanta ta'eef kanaaf ani baay'ee yeroo fudhatuun barbaaduun yeroo koo gabaabsuudhaaf jecha akkuma isiniin jedhe tokkummaa afaanii osoo hin taane midha bakka jirtanitti hundi keessan wal qabadhaa. Wal qabadhaa bakka jirtanitti. Harka wal qabadhaa bakka jirtanitti. Tokkummaa addaan hin baane. Hin qoodamu. Amantaan addaan qoodamnee waliin dhiibnu biyya keenya misoomaa fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna. Wallaalaa keenya Rabbi nu haa beeksisu, ilma keenya Rabbi nu haa bulchu, ilma keenya jannatatti Rabbi nu haa simatu. Galatoomaa. Jazakairan Sheikh Kenya Sheikh Haji Ibrahim